Lafti tuni kaaree 490 kunoo mana kanatu irra jira. Asiin akkasumaan kaatee waalikii mana kanaa biraan baatee kanumaan dhufti. Bishaan eessa keessa jira? Bishaan warra garanaati. Karaa mana kaanii keessa jira. Akkanumaan garana gortii walumaa galatti tun bishaan hin qabdu. Bishaan as jiraachuu qofa isin argisiisuu barbaadeeti. Kunoo akkanumaan gibbii kan akkanuma bira ollaa mana bulokkeetti kana fa'aa jira. Kunoo ganda Shaashimannee ganda duwwaa 4 caraqaa keessa karaa bal'aa karaa bareedaa qabdi. Kaaree 490 kunoo gibbiin hagana guddata. Baay'ee dheeraa wayiiti. Gatiin hagameeqaati? Gatiin 8 jedhanii mi'a ittiin gurgurama. Dirdaaroon qabdii wayi isiniif hir'ifama. Carraa kanatti fayyadama. Karaa isii bareeda wayiiti. Karaa isinii argisiisa. Kunoo karaan haga bal'atu ilaala. Achiin karaa guddaa ol dabarsu jira. 30 irraa baay'ee fagoo miti. Meetira 50 gadi baati. Karaa kana fayyadama. Karaan asiin illee haga inni bal'atu ilaala.